قفاكو نديس leave me alone عريفة جيس تسقباي. Ladies and gentlemen, welcome to Our English. This is Our English with Sis. Baga nagaan gara Our English dhuftan. Har'as kutaa 102 jechoota guyyaadhaa gara guyyaatti hedduminaan fayyadamu akka gaariitti ilaallaa jechuudha. Here we go. Good. Qofaakoo nadhiisi. Ani qofaakoo ta'uun barbaada. Just qofaakoo nadhiisi deemi jechee barbaada nama tokkootiin maal jennaa? You can try. Good. Qofaakoo nadhiisi jechuu yoo barbaad afaan Ingiliffaatiin leave me alone jechuu ni dandeenya jechuudha. Leave me alone jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Interesting. Ariifachiisi. Wanti kun haa ariifatu. Ariifachiisi jechuu yoo barbaanne immoo afaan Ingiliffaatiin maal jechuu dandeenya? Akkuma asii iskiriinatti argaa jirtan kana make it fast. Make it fast jechuu ni dandeenya jechuudha. Hey chala, make it fast. Oh hey chaltu, make it fast jechuu ni dandeenya jechuudha. Haa ariifatu. Ariifachiisi jechuu yoo barbaanne akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Is it clear? Do you have any doubt here? Okay. Inni kabiraan tasgabbaa'ii ni jenna yeroo baay'ee nama tokkootiin. So tasgabbaa'ii jechuu yoo barbaanne cool down jechuu ni dandeenya jechuudha. Maqaa isaa waamnee yookaan maqaa ishee waamnee tasgabbaa'ii jechuu yoo barbaanne akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Inni kabiraan obsi tasgabbaa'ii wajjin tokkuma garuu takka nama obsu ta'e yookiin obsaa ta'e obsii ni jenna. So akkas jechuu yoo barbaanne immoo be patient jechuu ni dandeenya jechuudha. Be patient jechuun obsaa ta'e jechuudha. Good. Inni kabiraan immoo hin yaadda'inii hin dhiphatiin hin yaadda'inii ni jenna nama tokkootiin. So hin yaadda'in jechuu yoo barbaanne gabaabaadhumatti do not worry kan jedhu kana fayyadamnee don't jechuu ni dandeenya jechuudha. Hin yaadda'in jechuu yoo barbaanne don't relax. Why get worried? Just don't jechuu ni dandeenya jechuudha. Yaadda'inii maaliif yaaddoftaa? Just free ta'e jechuu barbaanne don't frustrate jechuu dandeenya hin dhiphatiin yoo ta'e. So yaadda'in jechuu barbaanne don't jechuu ni dandeenya jechuudha. Excellent. Inni kabiraan fataa yeroo baay'ee kan jedhudha. Sorry isa bashannanii just relax godhi fataa ni jenna. So akkasana jechuu barbaanne immoo be relax ni jenna yookiis akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Haa bilchaatu. Wanti kun haa bilchaatu. So akka obsii haa bilchaatu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin let it cook ni jenna jechuudha. Haa bilchaatu jechuu yoo barbaanne let it cook jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Haa ta'u yeroo baay'ee haa ta'u baqa. Sammuun keenya actually itti amanuu dhiisuu dandeenya. Garuu immoo wanti sun haa ta'u mee haa jennu akkas haa jennu ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu yoo barbaanne let it be jechuu ni dandeenya jechuudha. Let it be jechuun mi haa ta'u mi akkasuma haa ta'u akkasuma jennee haa fudhannu yookiis immoo akkasitti consider haa goonu jechaa jirra jechuudha. Let it be jechuun mi haa ta'u yookiin haa ta'u jechuudha. Good. Gadhiisi yookiin gadhiisaa haa deemu. Gadhiisii yookiin gadhiisi haa deemu jechuu yoo barbaanne nama tokkootiin yookiin nama baay'een gadhiisaa yookiin haa deemu wantichi gadhiisaa haa deemu jechuu yoo barbaanne let it go. Yoo isadha yookaan isheedha ta'e immoo
let him go or let her go jechuu ni dandeenya jechuudha. Let it go jechuun gabaabaadhumatti hadeemu wanti ta'e wahii hadeemu isa jechuu barbaan let it go jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Haa qayyabatu jechuu yoo barbaan inni haa qayyabatu yookiin haa qo'atu haa dubbisu jechuu barbaan let ka jedhu kana fayyadamnee let him study jechuu ni dandeenya jechuudha. Haa qayyabattu isheen jechuu yoo barbaanne immoo bakka himii kana her ka jedhu gashuutiin let her study jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkas jechuu ni dandeenya jechuudha. Very good. Haa qabbanaa'u jechuu yoo barbaanne immoo bakka silaa cook jenne haa bilchaatu cool ka jedhu gashuutiin let it cool jechuu ni dandeenya jechuudha. Let it cool jechuun haa qabbanaa'u jechuudha. Good. Haa fayyu yookiin afayyaadu jechuu yoo barbaanne immoo let him hear jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni haa fayyu jechuu barbaan let him hear jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Coolageera just akka googuu ta'eera coolagaa jira yookiin coolageera jechuu yoo barbaanne immoo is wilted jechuu ni dandeenya jechuudha. Is wilted jechuun coolageera akka googuu ta'eera jechuudha. Akkas jechuudha jechuudha. Thank you. See you again. Thank you.